Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irratti yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isin dhageessisa Allalisee Odaajooti. Wayyaaneen labsii yeroo hatattamaa baaftus Oromiyaa keessatti diddaan itti fufee jira. Odeessi nu gahaa jiru akka hubachiisutti uummanni hiree argate maratti fayyadamuun wayyaanee balaaleffachaa jira. Maddeen oduu adda addaa kan hordofee dhaabasaan gabaasanuuf qindeesse qaba. Oromiyaan labsii yeroo hatattamaa keessa jirti. Haa ta'uti uummati Oromoo labsii kana dhimma ittiin kennine. Gujii, Wallaggaa Ba'aa, Wallaggaa Lixaa, Oromiyaa Giddugalaa, Oromiyaa Ba'aa akkasumas Oromiyaa gara kaabaatti hidhamtoota sababa Oromummaa isaaniitiin hidhamanii yeroo ammaa hidhaadhaa ba'an simachuun itti fufeera. Hidhamtoonni kun bakka ga'an hundatti uummatarraa kabajaa fi simannaan ho'aa kennameefira. Hidhamtoonni kunis qabsaa'otaa fi falmattoota sabaa ta'uu isaaniitiif badhaasa adda addaa badhaafamaa jiru. Kaan bakka seena qabeessatti simatamaa jiru, kaan immoo badhaasa addaa uffannaan aadaa kennamaafii jira. Jaldutti miseensonni Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dajanee Xaafaa fi Dr. Mararaa Guddinaaf simatamaniiru. Haasaan isaan dhageessisanis uummati humna guddaa akka qabu kan hubachiisu. Oromiyaa gama lixaattis guyyaa kaleessaa simannaan akkanaa ho'aan itti fufee ooleera. Magaalaa Naqamtee irraa haga Dambidollootti uummati ba'uudhaan artistoota Oromoo kan akka Seenaa Salamoon haala ho'aatiin simataniiru. Akkasumas murtiin du'aatti darbee kan ture Dirribee Ittaanaa sirna ho'aatiin simatamteetti. Kan simatamte immoo bakka gootichi Oromoo Laggasaa Wagiittoo awwaalame siidaa seena qabeessa biratti simannaan ho'aa godhameef. Hidhaadhaa kan bahe Addisuu Bullaallaas Gujii keessatti simannaan ho'aa godhameefira. Simannaa kanarratti abbaan gadaa duraanii Aagaa Xanxanoo argamuudhaan eebbisaniiru. Labsii yeroo hatattamaa wayyaanee humna uummataa cabsuu akka hin dandeenye ibsame. Dhiheenya hidhaa irraa kan bahan miseensi Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dajanee Xaafaa simannaa isaaniif qophaa'e tokko irratti humni uummataa murteessaa fi mo'ataa ta'uu dubbatan. Humni uummataa! Humni uummataa! Humni uummataa! Humni uummataa! Bombiin nukleeraa caala! Bombiin nukleeraa caala! Bombiin nukleeraa caala! Bombiin nukleeraa caala! Humni uummataa! Humni uummataa! Humni uummataa! Humni uummataa! Bombiin nukleeraa caala! Bombiin nukleeraa caala! Kanaaf qawwee baatee olii gadeen fiiginii jedhani. Kanaaf qawwee baatee olii gadeen fiiginii. Hidhamtoota Oromoo 9 guyyaa har'aa Haratoo fi Shaambuutti simannaa ho'aan godhameefii jira. Simannaa kanarratti uummanni hedduun argamuun simannaa gootaa kana miidhagsaa oolaniiru. Bal'ina isaa dhaabasaatu qindeesse. Godina Horroo Guduruuf guyyaan har'aa seena qabeessa. Ganamarraa ka'uudhaan uummati bakka adda addaarraa walitti yaa'uudhaan magaalota dhiyoo jiranitti wal ga'an. Keessumaa magaalaa Aratootti uummata hedduu argamuudhaan hidhamtoota Oromummaa isaanii yakkamanii mana hidhaatti dararamaa turan simataniiru. Hidhamtoota kanaanis baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Kabajaa goototaaf malus kennaniifii jiru. Hidhamtootis qabsaa'ota Oromoof qeerroo Oromoo akkasumas uummata Oromoo akka ilmaan isaanii mana hidhaatii ba'aniif qabsoo olaanaa gaggeessan galateeffataniiru.
amma ini kwato wata simannaan kun shaambuutti sitti fufee jira. Namni achi dubbise akkanaa ibsetti miirri uummataa hedduu kan gammachuun guutame. Uummanni baay'ee bifa gammachuu adda ta'eeti kunoo haala tasgabbaa'ee sirbaa gammataa iyyatti machaa jira amma hidhamtoonni siyaasaa keenya lafa dhiiraa jiru. Maaliif barbaachise simachuun kun? Simachuun egaa obboloonni keenya kun sababa eenyummaa isaanii jecha dararamaa waan turaniif badii tokko malee sababa dararamaa turaniif nutti dhaga'amee haala gammachuutti simanne gammanne uummanni konkolaataa namni qabu konkolaataa baajaajii wantoonni geejjibaa ta'anii wantoonni hunduu qabatanii bahanii uummanni haaluma suura ta'anii pireezidaantii gochuutiin guddisanii shurraabiillee hojjechiisuutti jira isaanii simachaa jiru. Barreeffamni isaan qabatan yookaan sirbi isaan dhageessisaa jiran jira. Jira bakka nuu baatanii barreeffamni jirummoo barreeffamni suura kanatti jiru jaallannaa. Katalootti keenya jechuun suura isaanii irratti barraa'ee jira. Shurraabii rashoo jecha sassaawwan camadaa bilisa isaanii dhalanne bilisa ta'uu barraa'ee jiraachuu kan jedhutu jira. Bakka uummanni gammachuudhaan adda ta'eetiin socho'aa jira. Eenyu fa'i kan guyyaa har'aa simachaa jirtani? Guyyaa har'aa kan simachaa jirru gara namoota sagaliiti. Isaan keessaa Chaantuu Baakkalaa, Dachaasaa Wiirtuu, ammas Waaqoyyaa Dhugumaa kan jedhamu, Tooraa jedhamu, Maartirraa, ammas Magdala Quree, Filawwan namoota kan beekaman. Rakkoon hagammaatti si mudate jira innaa waan kana qindeessitan? Rakkoon tokkollee jiru ammas qeerroo fi poolisiin Oromiyaallee qeerroo waliin ta'uutiin nageenya eegsisaa jira. Rakkoon tokkollee jiru ammas. Rakkoon nu mudate tokkollee jiru. Dhumarratti dhaamsi dabarsitu jira? Dhaamsi natti dabarsu qeerroon tokko ta'ee uummata isaa mana hidhaatti hafe ammallee kan hafanitti machuu qaba. Falmatee baafachuu qaba kan jedhu dhaamsa ofii guddaa filatuma. Labsiin yeroo hatattamaa wayyaaniin labsite qabsoo uummata Oromoo diraan kan jabeessu ta'uu addi bilisummaa Oromoo ibse. Abaawoon ibsa mormii guraan ala qotuu babaaseen akka hubachiisetti dhibdee biyyaa kan hiiku labsii hatattamaa otoo hin taane marii fi furmaata haqaati jedhee jira. Labsii yeroon uummata ugguruun furmaata miti kan jedhe addi bilisummaa Oromoo labsiin kamiyyuu uummata kutate qabsoorraa akka hin deebisne hubachiiseera. Labsiin yeroo hatattamaa kun mootummaa Ameerikaa birattis fudhatama hin arganne. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafee waliin nagaan nuuf tura. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaatu. Qophii xiyyeeffannaa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra. Qopheessaan qophii kanaa an Dhaabasaa Waaqjiraati. Itti dhiyaadha. Nagaa keessa jirtu dhaggeeffattoota keenya. Kunni qophii keenya torbaanitti dhiyaatu xiyyeeffannoodha. Xiyyeeffannoo har'aa keessatti gaaffiif deebii Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaa waliin taasifne kutaa sadaffaaf isa xumuraa qabannee dhiyaanneerra. Dr. Asaffaan qophii kana keessatti akka hubachiisetti yeroo ammaa kana dhimmi Oromoo waa hunda dura irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu qaba. Qophii keenyas iddoodhuma torbaan darbe dhaabne irratti fufna gaaffii dhiyaaterraa kaana. Yaada kana hojiitti hiikuudhaafoo yookaan milkeessuuf qaamoti keessatti qooda fudhachuu qaban eenyu fa'ii akkamitti immoo qunnamtii uumanii waan kana irratti hirmaachuu danda'u? Gaaffii gaarii galatoomni inni kun amma yoo fudhanne qeerroo dhumti biyya jiru agartee qeerroo hamma dandamatee jala dhaabbachuu danda'u jira malee inni kun ari'atamee maal jedhee karaa galaana diimaa Mediterranean maalidha karaa Liibiyaa maarree kana harca'ee hamma kunoo karaa Biraazil maarree kana Laatiin Ameerikaa keessatti naanna'anii wannoo jedhanitti ga'anii ijoolleen harcaatee biyya biyyatti facaatee jiru. Wanti Oromoo hadursinu Oromiyaa Feeristii kuni tokko qeerroon biyya jirtuu fi qeerroon agartee biyya lafaa facaatee jirtu kunilleen
akkamittiin akka isheen wal qabattee network gootee qabsoo itti finiinsuun danda'amu sana wal qabsiisuun illee waan tokko ta'a jechuudha. Maaliif isaantu itti abbaadha qabsoo ammaatti waan ta'ee jennaan. Inni biroon qeerroon biyya kana jirtu biyya kanatti dhalattee guddatte maatii akka keenya ari'atamee dhuferraa agartee asitti guddatan waa'ee seenaa Oromoo waan agartee biyya deemamaa jiru kana maaliif eessatti maalitti deemaa akka jirulleen haala isheen itti quba qabaattu waan agartee haala ittiin barnootilleen sadarkaa maatiitti ta'u maaliitti geggeeffamu mala akkasiillee uumuu illee waan tokko ta'a jechuudha. Maaltu hojjetamaa eenyu wajjin hojjetamu isa jedhu tokko kana. Inni biroon egaa akkuma sila jettee maaltu hojjetama isa jedhuuf illeen fuulduratti waan akeeknu ta'a waan agartee dalagamuudhaaf qabu action plaanii lafa kaawwachuu barbaachisa. Kuni waan ji'a keessatti ta'u miti waan waggaa tokkotti galma isaa gahu ta'uu dhiisuu danda'a. Eenyu wajjin hojjennaan kunilleen stakeholders ka abbaatti ta'anii agartee waan kana galmaan gahanii hunda dura Oromoodha. Ittaansee fira Oromooti. Oromoodha yeroo isin jedhu inni hojjetus inni baratus inni barsiisus hundumtuu namni Oromoo ta'ee Oromoodhaaf qama qabu tokko inni Oromoo leellisus inni Itoophiyaa leellisus Oromummaadhaan waan agartee dirqama lammummaati jedhee ofitti fudhatee yaada kana itti timisuu gabbisuu kanas hojjetamuu qaba akkasittiin haa hojjetamuu kanan gumaachuu danda'a jedhee namoota of kennaniinitu galma isaa gaha jedhee san yaada jechuudha. Yaadi agartee Roomii halkan tokkotti ijaaramte miti jennaani Roomii halkan tokkottis mancaate miti jedhe dhugaadha. Biyya ijaaruun gumaacha humna namaa yeroo barbaada, oguma barbaada, bilchina barbaada, obsa barbaada. Kanaaf namoota agartee of kennaniinisu waan kun fiixa baha jedhee tan abdadhaa akka fiixa bahu immoo mamii hin qabu haala keessa jirrutu kanuma feesisa amma jedhee waan yaadu. Tarii asitti waan karaa namoonni hirmaachuu danda'an editiinan itti galchaa feesbuukii haa ta'uu hiree amma jirutti fayyadamanii adeemsa akkaataa itti hirmaatan itti da'uu dandeessaa? Adeemsi itti hirmaachuu danda'anii akkuma tartiiba agartee yaadi kun as ba'uun dhiyoodhaa ji'a hin guunne haala amma itti deemaa jiru humna amma jiruun inni duraa social mediaatti fayyadamuudha. Agartee marsariitii kanatti fayyadamuudha. Facebookdhaanii maal Oromoon hadursuu yookaan Oromiyaan hadursituun kun yaadumti bu'uuraa yaadumti isaa maal waan jedhu itti bahiinsi isaa maal waan jedhu fi prinsiipiliin irratti hundaa'e ammoo maal ta'uu qaba waan jedhu barreeffama amma gara lakkoofsa 6 waan ga'an Facebookii abbaa eebbaa jedhu kanarra kaa'atan jira. Tokko kana inni lammataa reediyootii fi miidiyaalee argamanitti ani akkuma sila jedhee miidiyaa dhaaba tokkoo fi tumsu qofarratti miidiyaa Oromoodhaaf dubbatu Oromoodhaaf quuqamu tokko yoo carraa argatte sanarratti dubbachuun fafa hin qabu jedheen amana sanattan jira amma. Inni lammataa isa kana jechaadha. Inni biroon egaa yoo agartee nama bira akka kanatti gahaa yoo deemu yoo gurra nama bu'u marii itti dhufuutu jira jechaadha. Affeeramanii bakka tokkotti deemanii dubbachuutu dhufa jechaadha. Kottu waan yaadanii fi himii jedha jechaadha namni bakkayyuu jiru. Gaafa yaadi kun waliigalchaa deemee irratti namni walgalaa haasa'aa deeme waan akkanatti dhageessee gaafa hin jedhu kottu nutti milee qaamaan maal jechuudha jedhee wal waamuutu dhufa mariin akkasittiin deema diibeetti akkasittiin deema ana qofa miti inni kun namuu agartee itti hirmaachaa deema jedhee san abdadhaa inni sadarkaa sadaffaa egaa mariidha jechaadha marii gaggeessuu jalqabuu waltajjiitti bahuu jalqabuudha. Itti adeemsa keessa akkuma sila siin jedhee gara daaloogii naashinaal daaloog
accountable conversation, national dialogue, garaagartee consensus building skills kana irratti xiyyeeffachuudhaan maayii irratti gara national consensusitti dhufuu kanatti akka deemamu abbaltiin jiru yaadii jiru kana gidduutti wanti hafe egaa kana jedhanii ammoo yaada kennuun feedbackii kennuun gabbisuun jala deemanii waan kana jabeessuun wanta kana Oromootu lafaa kaase jedheetan yaada kanaa hoodha. Bareeda yeroo waan kana hojjetanitti Dr. Asaffaa akka hireetti wanti ilaaltan jira akka hiree gaarii yookaan carraatti wanti lafa jiru waan namni itti fayyadamuu danda'u wanti lafa keessan jira? Waan guddaadha maa irratti gaaffii waan gaarii kaafte. Beektaa carraa hedduu nu darbe nuti carraa opportunity guddaan nu darbe beektaa wanti carraa jedhamu kuni akkasumaan yookaan chaansii yookaan laak waan jedhamu kun opportunityidhaa fi qophaa'inni yoo wal kipu yoo wal simuudha. Yoo agartee hin qophaa'ini carraan akkasumatti dhufee isa hin ta'u ofumaan qophee barbaada jechaadha. Yeroon ammaa kun yeroo isaatii yeroo waggaa 25 dura waan qabnu wanti nu bahee jira. Isa sanaaf akkuma qaamni jabinaas jiru fafis jira wanni gurgurame wanni jiru jira sana keessa magaluudhaaf miti wanti guddaan garuu waliin mari'achaa deemu saba kanatti agartee gad fe'uurra waan inni barbaadu gaafachaa fi isa mariisisaa seenuudhaafis bahuudhaafis gochuufis gochuu dhiisuudhaafis mariisisaa deemuu barbaada. Carraan ammaa kun carraa isa jettee wanti guddaan maali? Qabsoon Oromoo haasa jabaatee as gahuun wanna guddaa hojjetame waggaa 3 kana qeerroodhaan durfamee waan hojjetame wareegama qaqqaalii qeerroon harka qullaa mootummaa hidhatee ama funyaanitti hidhatee jiru waraana agaazii morma qabuudhaan waan nuti agartee 1994 keessa dhabne har'a ijoolleen harka qullaa dura dhaabbatteetu kanaan nu gahaa jirti jechuudha. Inni kun matuma isaanii diddaadha malee furmaata isa waaraa miti. Ijoolleen yeroo kana godhan namni jedhuuf ijoolleen yeroo kana godhan wanni isaan kana godhaniif sababa guddaan yookaan kaayyoo guddaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiisuudhaaf malee Itoophiyaa ijaaruudhaaf jedhee hin amanu ani. Qeerroo tumsuun, qeerroo jabeessuun, qeerroon agartee garanni itti idee adeemuu sana mijeessuufiin haala mijeessuufiin akka inni Oromoo irratti xiyyeeffatee turuu fi olii gadi hin fuudhamne sanarratti deeggarsa barbaachisu gochuufiin akkasumatti bakkayyuu teenyee waan goonuu miti amma waa tokko barbaada waan Oromoo xiyyeeffatu tokko barbaada Oromootiif Oromiyaa waan xiyyeeffatame maqaa qabu paartaayimii waan ta'e otoo hin taane hojii agartee yeroo dandeenye qofa akka ofirraa baasa waan goonu otoo hin taane itti fufiinsaan kan qabsoo jala deemu waan ta'aa jirtu sana taatee guyyattii waan ta'aa jala deemee hordofa isa ala jiruuf isa keessa jiru qabsiisaa waan deemutu as bahuu qaba kana keessa jedhee san addatti. Opportunity guddaati jettee opportunitiin waan qeerroo kanaati. Qeerroon har'a ijoollee waggaa 25 gadiiti. Yeroo abaa'oon sirna mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee bahee ijoollee iyyuu hin dhalatiniidha jechuudha. Har'a abaa'ootu maaloo godha maarreetu maaloo jedha isa jedhanii jinni waa meeqa himaniin. Ijoolleen kanaaf gahuun isaanii waan nama boonsuu, waan nama mirqaansuu garuu innumti kun matuma isaatiin isa hin ta'u. Kanaaf haa xiyyeeffannu Oromootiif Oromiyaa irratti xiyyeeffatamee itti haa fufu haa turu waan jedhuudha. Isa kanaa hodhi yoonni gaaffii keessatti hubadhee deebisee yoo taate.
na hubatame hedduu gaariidha. Dhumarratti hireen akka jirutti kakaafteetta. Danqaa fi rakkoon hojii kana keessatti sin mudachuu malu maal akka ta'e waa'ee adda baastanii namni ammumaa qabee hubatee akka itti deemuuf tarii yoo jiraate immoo furmaata isaa waliin wal bira qabanii yoo kaasan. Waa lama sadii kaasuun yaala asumaan. Inni tokko yaadi heddummachuun dhaabileen siyaasaa heddummachuun diversity keenya waan jedhan irratti sila waa dubbadheetan darbe. Diversity keenya akka nuti ilaalus sila himeera. Oromoon amantiitiin tokko ta'uu hin qabu dirqama. Oromoon ilaalcha agartee ilaalchaan siin jedhu waa'ee world view maarree kanaatiin tokko ta'uu illee hin malle. Garuu dhaaba siyaasaatiin bakka meeqatti cabee walirratti wal dhiibee waliin gaarreeffatee waliin xiqqeeffatee waan positive hin taane ammoo waan agartee gufuu walitti ta'uu kana kan nu geessise waa'ee diversity keenyaa mitiin jedhaan kan na hubatamuu qabu. Bu'aa divide and rule policy Abisiiniyaa fi wannoon agartee sirnoota dhufaa darbaa asiin nu ga'an kanaati hin jedhi ilaanaan. Isa kana tokko. Isa kana irratti sirriitti irratti haasa'amuudhaaf yaada kana walii galchuun gaarii ta'a. Maaliif yoo agartee miisiin adda adda ta'e malleen ittiin nuti gara kaayyoo keenyaatti itti galma keenyaatti deemnu adda adda illee yoo ta'e rakkoo hin qabu. Yoo agartee dhaabii fi sagantaan dhaabaa fi kaayyoon ammoo yoo heddummatu sagalee keenya nu qoqqooda, humna keenya qoqqooda, risoorsii keenya qoqqooda, akka walirratti agartee walirratti gufuu ta'uu taasisaa deema. Afaan faajjessuu fi agartee ammoo raammartoo heddummeessuu tillee deema. Kanaaf bakkayyuu yeroo deemamu akkuma muuxannoo qabnurraa yoo inni Awustiraaliyaa jiru Oromoo Communitiin paarlaamaa mootummaa Awustiraaliyaa dura dhaqu eenyuun dubbifnaa eenyutu Oromoo as jiru bakka bu'aa kaayyoon keessan maali maal barbaaddu Itoophiyaan maal akka taatu barbaaddu yookaan Oromoon Oromiyaan maal akka taatu barbaaddu yoo jedhan isa Ameerikaa jiru fi Awurooppaa jiru Kaanaadaa jiru wajjin afaan tokko yoo hin dubbanne itti galmi qabsoodhaa maali. Isa kanatu gaaffii guddaa namatti taasisu. Kun diversity kun waan agartee jibbiinsa dhuunfaati. Waan bara dargii keessa darbe. Kun Meesoon ture, kun Iciyaa ture, kun Maarree ture. Jibbiinsa dhuunfaati. Gadi fagoo waan walii dhiisuun hin danda'amu jedhanii liqinfachuu dadhabanii walii buusuu wal buufachuu walii dhiisuu dadhabanii dhimma dhuunfaatti yookaan dhimma gandaa dhimma gosaa wannoo balbalaatti fuudhanii dhimma agartee kaayyoo sabaa dantaa sabaa dura jaachuu kun taajabbii guddaadha. Rakkoon tokko kan rakkoota kanarra akkamittiin oollaan marii barbaada. Inni lammataa isa dantaa biyyi alaa biyyattii irraa qabu fi yoo Itoophiyaan agartee akkamittiin aanjooftee dantaan isaanii kabajama keessumaati waan amma shoror keessaa maarree jedhan kanarratti olaantummaa argachuudhaaf gaafa Afrikaa keessatti olaantummaa argachuudhaaf eenyutu taayitaatti dhufee wayyaa eenyu maal inni kun bu'aa isaanii fafaaf mishooma inni qabu maarree kana shalagu kana tilmaamu isaan sichuu waggaa 20 waggaa 50 shalagu isaan waa'ee dhugaa keenyaa miti jechuudha. Waa'ee haqa nuti qabnu dhugaa nuti qabnu miti jechuudha. Waa'ee dantaa isaanii malee. Yeroo akkas ta'u yoo Oromoon sagalee tokko ta'ee tokkoomee walitti dhufee waliin humna ta'ee hin bahine ammas gaaffii ansirasiin isaatii jechaadha. Isin eenyu kaayyoon keessan maali? Agartee xaareen yookaan feetiin biyyattiidhaan maal taati jechuutu dhufaa jechuudha. Kanaaf Oromoon wal malee fira hin qabu.
Oromoon wal maleessa hin qabu. Isa kana itti ida'uun barbaada. Rakkoon inni lammataa isa kana. Dantaa biyyooti aanga'oo biyyootni lafaa gaafa Afrikaa irraa qaban fi Itoophiyaa irraa qaban gufuu nuti ta'uu mala isa kana akkamittiin irra aanna waan jedhu yeroo Oromoo fi Oromiyaa hadursin dantaa Oromoo fi Oromiyaa hadursin jennu. Inni sadaffaa biyyattii keessatti dhaabilee siyaasaa hedduutu jira. 20 haga'anii maarree haga'anii achi biraan ammoo ollootii qabnaa kaabaan kan daangaa wal agartee waliin qooddannu kibbaan daangaa kan qabnu bahaadhiyaan kan daangaa qabnu waliin qabnutu jira jechaadha. Yeroo Oromiyaa hadursinu Oromoo hadursinu jennu Borsumaaleen maal jechuudhaaf jira, Borsidaan maal jechuudhaaf jira, Borimmoo maal jechuudhaaf jira waan jedhu kana akka rakkinaatti kanneen kaasan jiraachuu malan jechaadha. Isa kanaaf deebii qubsaa fi of qopheessaa deemuun kan mataatti na dhufuun sii kaasa bare amma yaada kiyya keessa waan dhufuun sii kaasa jechuudha. Qabatamaattis immoo dhuguma waan rakkoo ittiin jiru waan ta'an chaarjii nu dura dhaabbachuu malu kanneen an jedhu isaan kana. Kan Oromoo keessaa ammoo isa Oromoo hafanii rakkoo nu keessa jiru waa'een agartee miidiyaa bakka meeqatti dhaabbachuu gosa gosaan bakka meeqatti ijaaramuutii fi paarlaamaa keessa taa'uu maarreen kun hagam takka dhuguma furmaata waaraa rakkoo Oromootiif fida waan jiru. Kanaaf isa kaanii yoo maayii irratti caarraa alaattee itti dabalee wayyaa in harkaafuu. Baay'ee gaariidha. Ani gaaffii deebii keenya gara kutaa 2-3 ga'u kana keessatti waan gaarii kaafne gidduutti yeroo barbaachisetti sitti deebii dandeenya hojii kana. Otoo gaaffiif deebii kanan xumuriin hiree dhumaan sii kenna Dr. Asaffaa. Waan yaada dabarfattu hoo jiraate. Egaati dhugaadha. Waan agartee baay'ee waan tolu wanti carraa kana nuu kennuu keessaniif baay'ee dhugaadha. Baay'ee galata guddaa qabdanii akkuma jedhee wanti kun yoo gurra namaa biraa hin ga'ini akkasumaan babarreessuun qofaa sanillee hin taatu marii itti fufuuf marii bal'inaan itti fufuuf illee agartee bu'uura ta'a jedhee wannan jedhu miidiyaatiin gaaffiif deebii akkanaa kan gochuun namoota illee yoo agartee haayidaa akkasii jechuutu dhufa jechaadha. Yeroo adda baafachaa dhaabbatanii ilaalaa yaadaa yoo deemanii mata duree haasawaa shaayii buna dhugaa agartee haasawaa ta'a. Sanuma keessa konsolideet gochaa snowball gochaa dhufuutu dhufa. Kanaaf carraa guddaadha. Kanaaf galata guddaa qabdanii. Maayii irratti wannan jechuu barbaadu rakkoo guddaan nuti qabnu tokko amma waa'ee waan tokko yoo ka'u nam tokko yaada yeroo generate godhu akkan jalqaba irratti kaasee oo'inaa fi quuqama qabuun jedhamee yaaduurra ganda warra abaluuti dhaaba akkasiiti ammoo kun immoo abaluun beektu olola hin taane walirratti oofuu fi humna wal laaffisuu mogolee wal buusuu kun utuu dhaabbatee Oromoon agartee akkan sila jedhe saba warra nagaati waliin jedhu saba warra safuu warra waadaa qabu waliin jedhu waan hin taaneen gufuu walitti ta'uutii fi akka aara manaa achuma keessa naannaadhuma waa tokko lafaa kaatee ammoo utuu akka inni guddatu gochuurra akka muujjaa dhalash jettee akka isheen ciiftu dhiibbaa gochuu waan akkanaa waan jiruuf kanarraa of qusannee waan gochuu dandeenyuun yaada gabbataadhaa fi yeroo keenyaan dhaabannee agartee waan kana utuu lafaa kaafnee jabeessinee jedhee tan achumaan asumaan waamicha kiyyallee dabarsuu barbaada. Kanaaf carraan alaatteef illee ammas irra deddeebi'ee dhugaadhaa ulfaadhuu kabaja guddaan isinii qaba nagaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya baatii kana baatii gurraandhalaa keessa dubbii ijoo jabaa kan dhimma Oromoo dursee ilaalu irratti xiyyeeffannee qophii kutaa sadiin isiniif dhiyeessine asumaan xumurraa. Qophii xiyyeeffannaa kanarratti yeroo dheeraa fudhachuudhaan obsaan yaada bu'uura qabuu fi gabbina qabu kan nu dhiyeessan Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaas maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromootii fi maqaa hojjettoota raadiyoo sagalee Oromootii walii galaan galateeffadhaa. Hedduu fayyaanaa ta'e ulfaadha. Ayyee isinilleen horaa bulaa nagaa waaqaa keessa. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.